السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماعة هركفوني هو دكتور تفك بجمتو تسنيم وتجرى جرتو نجا كيسن الحمد لله قال تربى نجا كوتين سنجا هو دكتور تفك بجمتو تكيا حرجت جودا حرواني تقولي نسين أرجسي سجت جودا بتأم كبارنو وباينو جتشا ولا جتشا هرا والله بايو الفتا إنجدي جتشا دندو دكاس أو من في جرام أكين راكاتي جتشا دندا هندي كيسانو دندا ini sini jawabat kesti rabbin jechuudha humna sini faakennu humna sini faakennu jechuudha kanaafu jabaadha sinin jaa qimami damana madaami jechuudha hundi keessanu bartu sinin jedha waris ooma qabdanile soobi keessan jabeeffadha jechuudha akkasini sinin jaa ummata qestiidha hara jechuudha waan itti oole kana jechuudha sinin daawwachiisa jechuudha mulu leta ubato gimasha yosin argisiise jechuudha mulu maaliif hojjetani gizee xarabbeessa irratti hundi walgahee waan ta'eef isaan dhufan taanaan ani akkattiin waraabuun qabu jechuudha hin jaalatani balaa bu'aa yosoo argani na akkasiin sinin jaa ummata qashtiidhaayi na wajjin turaayinis hin jedha haga dhumaatiitti baay'ee sin jaaladha isin kabajaa hunduma keessan like share subscribe na godhaa jechuudha viidiyoo tiya laaltanii tuman bayina like na godhaa homaa sin irraan dhudhu waan ta'eef maalle sin dabalu waan ta'eef like na godhaa jechuudha ummata qashtii ani mana deemu mana kaamittu jechuudha nama kamiyyuu haa ta'u innaan argee like godheeti kan bira taran isin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa inna jechuudha asuman jechuudha kara viidiyoo tiyyaatitti isin dabarsan isin jedha waan har'a hojjetaa oola laaltu jechuudha akkasin isin jedha ummata qashtiidha akkana isin jedha ummata qashtiidha ani jechuudha duraanii alam bahu garuu hiraftii naaf kennan jechuudha nam bahaa anillee hiraftiin bahaa akka ijoolleetitti alam bahaa maali ani jedhu jammaree jennaan hojii wallahi manatti ol deebi'anii jechuudha isaan hoteela qaban duraan hoteela nyaatan amma anatu hojjeta laal gittum godhee anan manatti hojjetaa jechuudha maaliin godhaa ofumaan ofitti kaase garuu akkasitti wallahi warra gaariidha jechuudha jaartiin tiyya jaartii takkitti qofa garuu ijoollee ishiititu alaa dhufee asitti nyaataa jechuudha ijoolleen ishii ilmaan ofii gara nama 18 akkas ta'an jechuudha ilmaan guuratanii ilmaan isaanii maalii kana namni tokkichi daa'ima 5-6 qaba akkasitti ukkeen irraa kaatu jechuudha akkasisiniin jaa ummata qashtiidha kuni foonii jechuudha ganaa forono keessa gala qopheeffamee jira kuni foonii jechuudha kun waayyaatu kuni jechuudha kaaftaa fi foonii jechuudha akkasisiniin jira ummata qashtii ganaa forono keessa gala waan ta'e wanti kunillee kaameraa anatti fakkaatte wallahi na sodaachisti jechuudha amma kaameraa of keessaa qabdi jechuudha hin beeku ani fidaniiti jechuudha kushina naa kaayanii garuu akka maxaraati jechuudha maxaraa jechuu beetani kan ittiin nama waaman jechuu inni hin jira kinooti jechuudha kabira kuni hin jira jechuudha kuni hin jira duraan kanatu ture amma immoo tana fidanii jechuudha kushina kaayan nashakke wallahi na sodaadhe garuu maaliin balleessaa miti yani wanti nani balleessu takka ni jirtu wallahi nyaata kiyyaa jechuudha ganama faa osoo nyaatiin galgala afaan itti deebi'ee nyaadda chiggiree lamxaaxan hin jiru anaaf jechuudha akkasin isiniin jedha ummati qashtii kinoo kunillee jechuudha tabbuulee dalaguu fi qoqopheeffadheen jira jechuudha maashaallah jedha jechuudha akkasin isiniin jedha kinooti azzagaajiche kun immoo ganaa kanatti illee jechuudha kamuunee dalagu kamuunee ka jedhamu beektani foon daakamaa wajjin dalagaa jechuudha kunis dammoo akkasuma kun immoo kuduraadhaan dalagamaa jechuudha akkasiin isiniin jedha kinu qoqopheessin jira kan biraati illee ganaa jechuudha furnoo keessa gaggalchee qoqopheessa jechuudha ummati qashtii ummata jaalala ummata qashtii kinu akkanatti qoqopheessinee jirraan isiniin jedha tisuusi haadha kana fafakkeessitee jirti isiniin jedha akkana jechuudha haati suusi haadha kana fakkaatti jechuudha maarbaatii natti ife wallahi akkamiin na addeesse auzu billahi maaliif fakkaadha faranjootan caalaa yabboo addeenya keessa taree jechuudha auzu billahi maarbaatii ifaa jira jechuudha kanaaf akkana nacci banacci araganii akkasiin
ለነገራችን ላይ ማለት ነው በጣም ነው የሚወዳችሁ በእውነት ባይ ሲንጃለዳ ጀቾዳ ኡመት ቅሽቲ ኡመት ጃለላ አከ አጃይባ ካናቴ ሲንጃለዳ ጀቾዳ ኡመ ሁንድሳቱ ኢስላም ክርስቲያን ሰንጀኢን አማራ ኦሮሞ ደሰንጀኢን ጀቾዳ ዜጋ ጎዛ ማሊ ጀጅረም ከና ኦሶ አዳኒ ቆዲን ጀቾዳ ነማ ሁንዳዩ ነማ ተኡ ቆፋፍ ጀቾዳ ነማ ተኡ ቆፋፍ ونت يتنرى سنجالة دا والله ونت يتنرى جتر وماذا هندايو أكاسين سنين جاء وماذا أشتيد ربي جتر هندا كيساني فوفا ياسيني فاكنو وربي أورما جرتني لجتر أيادا في مرادة كيسان إسيني قوتي جتر هندا كيسانو ربي نجحان جتر أماتي كيسان تبيا كيسان ربي نجان إسنا قلتوني سنين جاء وماذا أشتي أكاسين سنين جاء باين سنجالة دا سين كابزا akisi jechuudha har'a kinoo kanatti oole amma babbashannan nutiin jijjira gulana dhukkee narraa kaati guyyaa saaniiwwan kanneen meeshaa meeqa guuree dhiqquun gana dhukkee narraa kaati jechuudha inshallah yoo rabbi jedhe hunduu qallaalidha inshallah maaliif namni tokko jechuudha guyyaa manaa bahu jechuudha hojiin akka jiru beekeetuma biyya keenya guyyaa baanu hojiin akka jiru beenetuma jechuudha kan biyya keenya irraa baani akka hin hojjenne jenneeti jechuudha garuu wallahi baay'ee nama garrama biyya ormaa kun jechuudha baay'ee ulfaata akka gizee biyya taa'anii yaada sanii miti ijoolleen dammoo jechuudha biyya galtan jechuudha inkijibina jechuudha wallahi gizee biyya taa'anii haasa'an jechuudha gizee biyya alaati kana gala hojiin hin jiru maashinaan hojjetan maali akkanumatti taa'anii maali jedhan abboo harki keessan jechuu kan odeeksii yookiin kilooreksiin addeessi jechuudha laallee shawadamnee jechuudha na kanaafiyyuu inkijibinaa jechuudha wallahi biyya ormaa kun biyya makaraadha jechuudha akkam yoo bakka gaarii kan rabbiin jechuudha nama laaffise ta'e malee akkanaa kana wallahi jechuudha sitan garuu baay'ee cinqii miti haa ta'uti kun hojii natti guddisan guyyaa sanbataa kana ofii kiyyaan ofitti fide jechuudha osoo hiraftiin bahaanii jedhee dubbachuu baadhee kun hunduu hin jiru jechuudha duraan hoteela deemanii nyaatan waan ta'eef hoteela qabu isaanii hoteela ofiitti nyaatan innaa akkasin isiniin jedha ummata hin kijibinaa jechuudha dhugaa dubbadhaa hin kijibinaa jechuu deemtanii ijoollee biyya jirtu ijoollee barumsarra jirtu iwareersinaa jechuudha wallahi akkasin isiniin jedha biyya ormaa kun qaldii miti rabbiin nagahaa wallahi biyya keessanitti isin haa deebisu yaada muraada keessa rabbiin itti isin haa guutuun isiniin jedha ummata qashtiidhaa baay'ee isin jaaladhaa ilaabiyyuu